rabbii gartee akkanatti isinii laaffisee isin jaalatee waan ifii jaalatu isin daleessisee hijaaba isin uffisee masjida isaa bakka akkaan jaalatu isin fide kana alhamdulillahi rabbil aalamiin. Garuma hundaahu dubartiin islaamaa daa'ii lamaatu jira jechuudha. Tokko karaa jannataa isin yaama. Sunis maali ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kan gartee duba hedduu dubartii tan itti yaaduu ture ergamaa rabbii akkuma amma durallee dubbachuu turre isaan kophatti gartee isaaniif godhee guyyaa gorsaa isaan gorsuu ture. Yaa ergamaa rabbii gartee kophatti guyyaa takka nuuf godhi jaaniin kophatti godhee fi dubartii gorsuu ture maaliif kabajaa dubartiif qaburraa kan ka'e jechuudha rasuul alayhi salaatu wassalaam. Daa'iin lamadaa ammoo kan gartee duba karaa ibiddaatti siyaam daa'ii sanirraa fagaadhu yaamiinsa akkasiisan hin awwaatinii jechuudha. Kana keessatti namni sitti hanjamaa godhus jiraachuu danda'a. Hoggaa ati hijaaba uffattee deemte, hoggaa ati niqaaba uffattee deemte, namni gartee duba sitti hanjamaa godhuu rabbi jallisees jiraachuu danda'a. Walaakin garuu ati gartee nama saniif gurra hin kennini jechuudha. Nama gartee fakkeenya siif ta'u Yahudaa Nasaaraa fakkeenya godhachuu hin qabnu dubartiilee sahaabaa gartee hedduutu jira jechuudha. Isaan san fakkeenya godhachuu qabna. Kanaaf gartee duba dubartiin teenya dubartii akkanatti gartee diin irratti obsitu ta'uutu namarraa barbaachisaa jechuudha. Warra diin akkana qabatee irratti obsee jabaatu rabbi sinaa godhu. Hijaabi hayaatii izzati hijaabi sharafii iffati hijaabi jamaalii. A'uudhu billahi samii'ul aliim mina shayxaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Obboleeyyan keenya shamarran keenya haawwan keenya durarratti rabbii gartee akkanatti isinii laaffisee isin jaalatee waan ifii jaalatu isin daleessisee hijaaba isin uffisee masjida isaa bakka akkaan jaalatu isin fide kana alhamdulillahi rabbil aalamiin. Gartee kun ni'imaa ajaa'ibaati. Ni'imaa gartee akkaan gartee galata rabbiif galchuu qabnu jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaaf inshaallah yeroo gabaabduun qabu kana keessatti isinitti hin dheereysu. Mata duree amma durallee gartee duba waliin laalle sanuma gabaabsinee inshaallah waliin laalla jechuudha. Sunis maali? Ukhtaa hal turiidiina sa'aada. Obboleeyyan keenya milkaa'uuni feetanii milkaa'uun eessa jira? Gammachuun milkiin eessa jira waan jiru inshaallah kan waliin laallu tahaa jechuudha. Duba yaa ukhtal islaam anta amaama daa'iyayni jira. Yeruma hundaahu dubartiin islaamaa daa'ii lamaatu jira jechuudha. Yaamaa lama qabdan. Yaamaan lameen sun tokko karaa jannataa isin yaama. Sunis maali ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kan gartee duba hedduu dubartii tan itti yaaduu ture ergamaa rabbii akkuma amma durallee dubbachuu turre hedduu itti yaaduu ture. Isaan kophatti gartee isaaniif godhee guyyaa gorsaa isaan gorsuu ture. Yaa ergamaa rabbii gartee kophatti guyyaa takka nuuf godhi jaaniini kophatti godhee fi dubartii gorsuu ture maaliif kabajaa dubartiif qaburraa kan ka'e jechuudha rasuul alayhi salaatu wassalaam. Akkasuma gartee iimaana irratti isaan qaceelchuu isaan tarbiyaa godhuu ture. Irra caalaan qaceelloodhaa qaceelloo ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam. Falzimuu fi waqtiin satajidiina fi duba gartee karaa ergamaa rabbii kana qabachuutu isinirraa barbaachisa. Karaa ergamaa rabbii kana jabeeffachuutu isinirraa barbaachisaa jechuudha. Daa'iin lamadaa ammoo kan gartee duba karaa
ibiddaatti siyaamu kara jahannam siyaamu daa'ii sanirraa fagaadhu yaamiinsa akkasiisan hin awwaatinii jechuudha. Yaamiinsi ati awwaachuu qabdu yaamiinsa ergamaa rabbii kana keessatti namni sitti hanjamaa godhus jiraachuu danda'a. Hoggaan fi ati karaa ergamaa rabbii qabattee deemte, hoggaa ati hijaaba uffattee deemte, hoggaa ati niqaaba uffattee deemte, namni gartee duba sitti hanjamaa godhu rabbi jallisees jiraachuu danda'a. Walaakin garuu ati gartee nama saniif gurra hin kennini jechuudha. Nama gartee fakkeenya siif ta'u Yahudaa Nasaaraa fakkeenya godhachuu qabnu, namni fakkeenya nuti godhachuu qabnu dubartiilee sahaabaa gartee hedduutu jira jechuudha. Isaan san fakkeenya godhachuu qabna. Isaan keessaa mee arraan tana Asmaa bintu Abii Bakar Siddiq seenaa isiidhaa gabaabsinee tuttuqnee bira dabarraa jechuudha. Zaatan Nixaaqeen As-Siddiqa bintu Siddiq haadha sabbata lamaa tajaaninsan gaafa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam Madiinarraa Makkarraa kara Madiinaa hijiraa deemu sabbata isii bakka lama dhooftee sinqii guduunfiteeniif saniif Zaatan Nixaaqeen haadha sabbata lamaa ja'aniin. Duba isiin tun gartee waa hedduu gartee carraa abbaan fadhe hin harkanne harkatte, carraa hin deddeebine, carraa namni biraa harkachuu hin dandeenye harkatte. Sunis maali? Ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam irra caalaa ilma namaa ka rabbi jaalate san kaddamatte jechuudha. Ergamaa rabbii kaddamatte, Abaabakar Siddiq kaddamatte, ka eega ergamaa rabbiiti irra caalaa ummata kanaa kate dureeysa iimaanaa san kaddamatte. Sanuu gaafa isaan hijiraa deeman gaafa gartee rakkatanii bakkuma seenan dhaban gaafa akkamumatti Makka keessaa baana jedhan san carraa isaan kaddamachuu harkatte jechuudha. Carraan akkanaa kun abadan qaaliidha jechuudha. Carraa qaalii kana harkatte. Ammas eenyu heerumte? Abbaa mana isii Zubayr ibn Awwam namuma gartee akka isiidhaa jechuudha. الطيبات للطيبين جامي والخبيثات للخبيثين غغارينيس غغاروماف دلان تان يچون تنامسن قمنس خنوما كسيتي اركتات اسين انيو اركتي انيو هيرمتي زبير بن عوام احد عشرة المبشرين بالجنة ورا خدان خير جماعة ربي عليه الصلاة والسلام أصو الدنيا تنر جيراني جنة أنجم متشيسه أصو إنسان الدنيا تنر جيراني جنة أنجم متشيسه جرسان أركتة إسسان أركتة جدوبا أما خدان جماعة ربي دبته جنة أنجم متشيسه خبرات سدو جرا ورا أفانين دبته يجو دوبو إسين تونغرته دوبا نما أكم توتيانان da'awaa islaamaa kana dhaamsi islaamaa kun akka gartee isin dhaqqabu akka dubartii teenya ta'arraa shamarran keenya haawwan keenya kana akka dhaqqabu irratti nama akkaan dalagu ture, nama akkaan laffa'u ture. Rakkoo gaafa sanii osoo hin laalin maal jette hoggaanii fi waa'ee abbaa mana siidhaa himtu? Abbaa mana kiyyaa qabeenya takka illee hin qabu jette, faayaa fi dahaba waan naa godhe takka illee hin qabu jette. Farda tokko qabaa mana keessaa taligaa mana keessaa godhaatiin alattis farda isaa kana nafaqaa jette. Farda isaa kan inni ittiin jihaada deemu kan inni ittiin qabsaa'u kana nafaqee fi akka qaawni ittiin uumame akka diin kanaaf hoggaanii fi bobbahu qaawni ittiin uumamne irratti hin gartee duba dalaguu ture jette. بل وكانت هي في خدمة زوجها تسعده وترديه وتقف وراءه. إسا خانا نيغم مچيستي إسا خانا غرتي دوبا أكاني ججبيستي إسا دوبا دابتي أكاني غرتي دوبا دين خانا رتي جباتو يجو. زبير بن عوام كما بيكمو نام درات إيا خرا ربي خيستي دربجان إيا درا دربمتي خرا ربي خيستي
karaa qabsoo jihaadaa keessatti Zubayr ibn Awwaam jechuudha. Abbaa mana isii kana isa kana cinaa dhaabbattee akkasuma ammallee qur'aana qara'uudhaan ilmii barachuudhaan zikrii godhuudhaan nama ajaa'ibaa turte jechuudha. وتربيته على الإسلام حتى إنه لا يقتحم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. أتشبو دقرتي إسينو أينو أركت أينو دلت عبد الله بن زبير دلت. عبد الله بن زبير جتون إيجا إسلام نمكرر مدينة غوداني دائما يرو دراد على تيجان يهودان سهري سنت غوتي إن دلتني جانين إسلاما إن دلتني يهودان سهري سنت غوتي جانين إساني دبيتنا قراق أبو عبد الله بن زبير دلته إرجما ربي عليه الصلاة والسلام نجم مديجان وجاي سان دلته مالف سهري إنساني قرتي بيجل لاكم تيجيتي ويا عبد الله بن زبير دلته جم مديجي دوبا إسا خنا فوتيتي قرتي ديني را قدستي حتى إرجما ربي صلى الله عليه وسلم هقاني في تائي صحابة كرهاسسو خطيقاتي دفيت سما خنا خيستي في درباجان هقا خنا رسول عليه الصلاة والسلام لاليه إنه ابن أبي لا لا مي إلما أباساتي بر إلما أباساتي إلما أبا فكاتو بر جيه إسا خنا ججبيسو تريه جيه دوبا gartee isa kana akkana jajjabaachuu irratti eenyutu sababa ta'eef Asmaa bint Abu Bakr Siddiq jechuudha. Gaafa kan diinuma kana irratti guddattee hoggaanii fi gartee umrii isiitirraa amata 97 taate. Amata 97ffaa irratti umrii isiitirraa gaafsan ija dhabde ilmi isii Abdullah ibn Zubayr khalifoota yeroo sanii Hajjaaj ibn Yusuf faa wajjin wal dhabe. Hajjaajin isatti duulee harama keessa jira inni harama Makkaa keessa jira achitti itti marsanii akka ajjeefamu gartee murteessanii khalifoonni zamana sanii Hajjaaj faadha Hajjaaj duraanis zulmiidhaan beekama. Hoggaanii fi achitti itti marsan dhufee gartee ummaa isaa tana bira dhufee yaa ummaatii yaa akkamii haalli kiyya aalaan keessa jiru kana akkamiin laaltaa jee gaafate. Hoggaa kana in kunta ta'lamu annaka alaa haqqin yoo haqarra jiraachutti ifamante akka haqarra jirturti yoo if beeyte obsi itti fufi jetteen yoo ammoo duniyaa jecha wanni ati loluu deemtu kun duniyaa jecha kata'u yoo ta'e yaa ilma kiyya hongoyte khasaarte halaakamte nama si hojii jirullee balleessite irraa dhaabbu jetteen duba. Hoggaa kana maal jeen wallaahi yaa ummaatiyya an duniyaa fi miti haquma irratti lolu jiraa jeen haqarra lolu jiraannaan itti fufi jetteen. Hoggaa kana gartee isaa huccuu qamisa lolaa dheeraa kana uffatee bee agartee qamisa lolaa kana firraa kaayi. Qamisni kun hoggaa sochootullee si darara ammallee boona qalbii keessatti uuma. Qamisa kana baasii huccuu fi kofoo walirra kaayadhu akka yoonii fi kofteellee oowraante yoonii fi dhawamtee lafa dhoyteellee oowraante si mul'anne jettiin jechuudha. Wanni isii yaachisu injifannoo isaa son ta'in oowraan isaa akkaanii fi hoggaa du'e hin mul'anne sani jechuudha. Kanaaf waan akkanaa uffadhu jetteen akkasitti gartee ummaa isaatitti maramee lola sanni seenee hoggaanii fi gartee lola san seenee du'aayii godhatee ummaa isaatis akka du'aayii gootuuf kadhatee seenee lola san keessatti gartee dubani du'e jechuudha. Maaliif waraanni guddaa waan ta'eef kaan. وتسمع الأم الصابرة ذات ال97 هاتي سا أسمان تامس 97 إجاس قبض ينه دغيسه علمي سي دوئچو اجيسو بيرا قطنيتي فنساني جي مخرت فنسان هوغا خنا غرتي اتديهاتي هوغا يسين اوليكا قبچا دفتو حجاج يوخين ابان اسا اجيسن دفه يا امه خليفان اسلاما اسماء ايغدونان جي si eeggadhunaan je'e kanaaf gartee duba silaaf booda deebiteennan maal jetteen ana laka bi ummin ani haadha siif hin ta'u jetteen ummaan aan hin je'in an haadha siif hin ta'u ana umma hadha almaslub kun ulal gurbaa isin fanniftan kanaatu ilma kiyya isaafin haadha taha kanaaf ijati jedura achi fagaadhu jetteeni akkasitti gartee
Abdullah ibn Umar illeen guyyaa san dhufee yaa Abaa Khubaybi akkana si godhanii jee fitnaan gaafsan sharri hedduutu jira akkana si godhanii jee isiidhatti as garagalee ثم يقول لها اتق الله واصبري ربي صدادو يا أسماء بنت أبا بكر يا هذا عبد الله ربي صدادو أوكسجين وان ظالمني دلقي خنا قلبين سنجابيني أوكسجين هوغا خنا غرتي دوبا مال جتي مالي فيني أوبسني أنت نغرتي حاجاتك كان قبو في دوبا أنس قوم إفنتمو وشوفرت تنجيرو وكنا ما غرتي دوبا صبرين كامني انتهو خاخنا الرحماتو نبيجي ربي غافقان يحيى ابن زكريا يجو نبيوتا غافا يهودان الجفتيو متى يحيى مرانيتي انت لور بني إسرائيل تنغرتي دوبا قمنا تاتي بدي قمنا دليدو جالت دربان سنرى تهمتو تنجرتو نين أبسايتين دوا أكسيتي أبسيتي ججباتي يجو مالف gocha achi duratti gartee ambiyaan keessa dabaran beekti Yahyaa ibn Zakariyaa gaafa kan seenaa isaasin mee gabaabseetumaan isiniif himee bira kuta nabiyyallaa Yahyaa ummanni Yahudaa kaarraan tana Filistiin keessatti islaama fixu jiru kun duriis ambiyoota hedduu fixu tura guyyaa takkatti ambiyoota 70 faa gaafa ajjeesan qaban jaa gaafa Yahyaa fi Zakariyaa ajjeesan Zakariyaan seenaa isaanii hoggaanii fi himu ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa inni samii beesan ergamaa Rabbi gaafate yaa Zakariyaa sawarri bani Israa'el gaafa kaan akkamitti isin ajjeesanii jee gaafate gaafannaan yaaboo na dhagahi jeen gaaf takka ilmi kiyya Yahyaan kun nama gartee naamusa qabu nama gartee dubartitti hin dhiyaanne ammas nama bareedina qabu jeen hoggaa kana mootittiin jaartiin mootichaa warra bani Israa'el Yahyaa kana jaalattee akkaani fi gartee duba badii isii wajji dalagu gaafattee je gaafannaan jalaa dide Yahyaan nama gartee duba dubartitti hin dhiyaatuunis hin fuunee je jalaadinnaan akkamitti gartee duba mataa kiyya nagaqqabaa akkamitti na didaa jettee mooticha zamana sanii mootichaan akkam jetteen guyyaa ayyaana isaanii waa hunda qopheessitee fi wanni sirraa barbaadu Yahyaa mataan isaa muramee naa dhufu qabaa miila kiyya jala darbamuu qabaa jetteen hoggaa kana tabiraa na gaafadhu jeen mootichi dubbiin tunni ulfaatti Yahyaan nama naamusa qabu tabiraa na gaafadhu jeen tanumaan si gaafadha jetteen tanuma tabiraan barbaadu yennaan waraan itti ergee Zakariyaa fi Yahyaa masjida keessatti wal cinaa dhaabbatanii salaatu jiran hoggaa kana dhufanii Yahyaa anuma biratti gartee morma irraa muranii je hoggaa kana ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jeen Zakariyaadhaan obsi kee maal fakkaataa jeen bakka sanitti ilma kee si biratti hoggaa mataa irraa muran maal fakkaata obsi kee jennaan wallaahi salaata irraa garan gallee je salaata kiyyarraa garan gallee je salaatuma kiyyaan itti fufee je mataa irraa muranii waa keessa kaayanii dhiiga isaati wajji fuudhanii akkasitti gartee miila isii jalatti darban jechuudha hoggaa kana Rabbal Izzati wal Jalaal dallanee dachiin sossooteeni galgala jechuu guyyaa san hoggaa ollu galgala dachiin sossooteeni dachiin citteen fooqii mootichaa daaraa goote hoggaa kana jarri warri bani Israa'el kun Israa'eloonni ummanni Yahudaa ka ammaa kanatti dachii balleessa kun way gorsarraa fudhatanii maal jaan silaa gorsarraa fudhachuu qabanii mi akkaataa gartee isaa kana laalanii maal jaan Rabbiin Zakariyaaf dallaneeti Zakariyaaf aareeti mooticha keenya dachiin citteeni nutis mooticha keenyaaf aarree Zakariyaa ajjeesuu qabnaa laal ummata akkanaati bar amma zulmii isaanii ta'ammaa tuninumaa wayyaadhaa hojjette jechuudha ambiyoota akkas godhan osoo gocha kanarraa gorsan hin fudhatin Rabbiin Zakariyaaf aaree mooticha keenya egaa ajjeeseefu nutis aarree Zakariyaa ajjeesuu qabne jaanii lafaa kaan Zakariyaan ka'eetiin dura fiigee je nama tokkootu osoo masgida keessa salaatu jiruu dhufee himeef
si ajjeesuuf si barbaadu jiranii badi jeen. Ka'eeti Zakariyaan gartee bade hoggaanii fi duraanni gaara seene shayxaanni bifa ilma namaa fakkaateeti kunoo laala asiin bee jechaa jala fiigaa jee bakka agarsiisaa deema. Hoggaa kanaa gun gaara walakkaa gahee nam marsanii karaan deemu dhabe jee Zakariyaan mukni guddaan tokko gartee addaa banamtee kootu seeni naan jettee jee rabbi laaffisee fi mukni addaa baqaqee seeni jeen. Hoggaa inni muka kana walis muka seenu shayxaanni jala fiigu jiru akka isaan agaraniif huccuu Zakariyaa alatti hambisee jeetu. Huccuu qabee akkanatti alabbaase mukni wali cufame hoggaa horiyaa dhufan shayxaanni bar muka kana seenee yennaan akkamiin muka seenuu dandahaa tuni waan hin fakkaannee jaane. Jannaan laalaa kunoo milikkata huccuu isaa ta'a alabbaatee jee. Hoggaa kana ahaa ja'anii as keessa jiraa akkas taanaan akkam goonaa ja'anii isaan irra mari'atan. Muka kana murree keessaa baafna ja'aniiti irra mari'annaan maal jeen ammas muka gartee muruudhaami akka inni du'u yoo feetan mukuma kana minshaara walakka muraayi jeen akka inninis walakkatti muramuu jechuudha. Karaa qaceelcha fuudhaniiti gartee duba muka san walakka muranii akkasitti gartee nabiyyallaa Zakariyaa ajjeesan jechuu guyyuma san keessatti Yahyaa fi Zakariyaa ajjeesan ummanni zaalimni arra islaama fixu jiru hun jechuu. Kanaaf gartee duba karaa rabbiiti irratti karaa diin irratti akkana tahuu turanii jechuudha nabiyyoonni kana keessa dabran. Kanaaf gartee Asmaa'aanis maal jettee mataan Yahyaatu akkasin muramee gartee intala gaxaantu san jalatti darbamee ilmi kiyya maal rakkoo qabaahu jettee sabbartee jechuudha. Kanaaf gartee duba dubartiin teenya dubartii akkanatti gartee diin irratti obsitu tahuutu namarraa barbaachisaa jechuudha. Warra diin akkana qabatee irratti obsee jabaatu rabbi sinaa godhu.